kuno ilmi dhiiraa kan yeroo dhiirti kun akkana dhiitee nama gatee deemutti akka dhala garaan dadhabee magaalaatti zooru kana rabbiin isuma kana garaa saalaalee wallahi walitti isaanaa deebisu jedha du'aa'ee godhaaf yani waan baay'ee yuqaaquu hin dandeenyarra baay'ee na dabbares baay'ee natti dhaga'ames dhugaa qawusii mucattuma qawusii kanaani sababa qawusii kana kan dubbiin kun guutuun dhufte keessan akka amantaa keessanitti namni Saidillee Sumayyaallee waliin haadaan jettanii hawwii qabdan arrabsoon isoon ta'in bakka amma du'aa'eedha kan isaaniif fayyadu. Yaa uummata keenya dhugaa akka har'aatti baay'ee natti dhaga'ames hin beeku akka har'aattis immoo gaddee hin beeku jechuudha maaliif yoo jettanii dhugaa Saidoon hedduu tokko garaana nyaate hedduu tokko na gaddisiisellee jechuudha. Saidiin kana akkuma isiniin jedhanii amala akkasiitiin isa hin beeku tureeyyuu jimaa kana qama'uu mitiiti karaa jimaan jiru kana hin darbu ture. Garuu kan namni kun ogguu aaruudha waan godhu hin beeku ogguu aaru waan murteessu hin beeku namni of ajjeesu kun namni summii dhugee yaani of ajjeesu kun hudaa jaalatee miti beektanii yoo aare waan godhu hin beeku ilmi namaa kun jechuudha. Sababbiin kun guutuun kan ittiin itti dhufe gaa Said kana sababa mucattii qawusii kana jechuudha. Itti aansee immoo haati manaa isaallee hedduu dararaanii jirti jechuudha. Dhugaa dubbatuudhaaf ishiin nama gaariidha nama hayyuudha. Xiqqoo ishii itti dheeressite jechuudha. Jechuun nama kana adabuun wal adabuun xiqqoo wal akka bultiin isaanii jabaatuuf ta'allee garuu kan wanti deemamaa jiru ishiillee garaa jabeessee biyyan taanetti ishii fidee siniin jedha uummata keenya qaalii kun akkuma agartanidha viidiyoon Said maree nuuf gadhiise suni hedduu nama gaddisiisa. Hedduu le'amlee nama cabsa jechuudha. Namni kun dura akkamitti jiraataa ture amma immoo eessa akka jiru jireenya miidhagaa jireenya bareedaa sanarra iyyuu immoo kan xiqqoo nama aarsu suusiin taane keessa galee jimaa kana qama'uun wallahi hedduu tokko namatti dha. Saidiin kun baay'ee dararame baay'ee rakkate biyyarrallee deemeera bakki inni hin deemin hin jiru bakka haati manaan kee jirti jedhaniini jechaadha. Ammallee kunoonniin kun quuqame ilmoo isaatiif garaan isa dadhabe shaaraarra ciisaa jira jechuudha rakkoo garaagaraatiin. Wallahi rakkoo kanaan kan isa ga'e immoo intaluma musiibaa kanadha jechuudha bakka. Kuni sababbii Ayyuuti. Kuni guutuun sababa ayyaantuuti. Osoo ishiin adaba gootee isa sattartee isaaf waa hunda taate akka inni dhufaa kunoo yaa uummata keenya mee 2 fuudhuun 3 fuudhuun 4 fuudhuun mucaa kanaan hin eegalamneeti maallaqa isaa karaa lamaan gannaqee kaan karaa haadha manaa kaan karaa qawusii kana wallahi akka inni garaa nama nyaatu siniin kunoo argitanii mitiire akkamuma jenna yaabu akkamuma jennaa jedha bar waan jennus waan dhiisnus wallaallee yaa rabbii kiyya walitti araarsiisin du'aama godhaafi malee waan gochuufi dandeenyu takka ittiin illee hin jiru. Mucaan kun akkana shaaraarratti ogguu akkana dhama'ee Saidiin akkana nama nagaa bashaashni sun kunoo laala waan inni fakkaatamu. Mucaa idimee malee mataan guutuun harra'e cinqiirra lolarra namni kun bayeetuma uffata uffatee bashannanee yoo deeme bar dhugaa waaqa hir'uu qaba namatti hin fakkaatu. Dhugaa hir'uu hedduu qabaatuu danda'a mucaa kana namni hubatu dhabame. Biyaansi yoo ogguushiin kun jala biyya jijjiirrattee magaala jijjiirrattu bar osoo ishiin keenyaa kun immoo adaba gootee isa sattartee laattee fi obaaftee fi maali hir'uun kee abshiir jettee haguma fedhe yoo ta'e ishiin kun boru ilmoo horatuuf deemte haadha ishiin sunis illee innis kunis abbaadha. Ilmoo isaatiin wal agarsiifsuu yaalte mucaan kun kunoo kanarra bu'ame kanarra bu'u dhugaa waaqa sababa ishiiti kunoo shaaraarratti hafe qash masqaliin yoo dhufe malee maallaqa ittiin deebi'uyyuu hin qabu jechaa jira. Biyya Yemen keessa qayi masqalii maaltu jira rabbiin isaanii haa dhaabbatu jechuu barbaadanii dhugaa inni ilma dhiiraati bakkuma argee ciisaa mucattiin haati manaatumee akkama mataati daa'ima kana wajjiniin biyya ibidda kana keessa yaa rabbii kiyyati na baasi. Rabbiin nama sheexanaa yaani namuma kana sheexana jijjiiree bultii nama akkana diigu maaloo dhugaa waaqaan ani waan jedhu wallaale ani dhugaa itti aara ture Said kana itti aaraa hin lolaanii waa meeqa jedhaanii garuu ammaan kana onnee kiyyanna dhukkubsate waan takkaa godheen beeyne mucaan kun waa takkaa irraa dhageenyeen beeyne waa takkaa waan akkasii keessanni suusii kana keessa hin jiru mucaan kun hojii isaatiif jijjiiramuuf mana isaatii olii gajjechuu malee akka kunoo maal jedhee isinitti mayaanii namni keenya agas maraa miti mana isaatiif kabajaa akka qabu nama muraasa malee dhugaa waaqaa dhiirti keenya uleedhaan nama bulchaa inniin kun garuu kabajaadhaan mana isaa kana akkatti inni mana isaa bareechatee akka inni
ijoollee isaa qabataa ture akkasin turre shaararra akka ba'u kanaa miti islaamujaan kun beektanii garuu sababbiin kun sababii beerran kanaati jechuudha. Tokko keessaa tokko fayyaa hin qabaanne tokko keessaa isaaf namni yaadeen jiru sunuu baddee bakka jennee baddee dhiifnee daa'ima isaaf jecha biyya eessaa biyyatti deeme magaalaa kanattu sadaffaa deebi'ee amma laalaaf nu birrii meeqatti ba'aa jira birrii meeqa ba'aa jira jiru biyyaa kanuma beektan kanadha dhugaani baay'ee gaddee baay'ee illee aaree dhugaa dhiirta akkasiyyuu man jirtu bara yoo dhugaa haasofne jechuudha. Gabaabumatti maal jechuu barbaade bakka badii guddoon ka jirtu wallaahi waan feetan jedha malee yaa uummata keenya namatti illee waa faraduun gaarii miti ani waama kana isaan irratti deebisuuf osoo hin ta'in badii guddoon Ayuu kana bira jirti. Isa tasgabbeessuu taa'i jechuu huccuu isaarraa miicuu isa gargaaru isa cinaa dhaabbatu yaadaan isa gargaaru maal dhabenni mee ishiin maallaqa jennaan maallaqa 1000 meeqatti gadi naqee fuudhe na fuutu malee jettee harqitee duunaan fuudhe mana jennaan mana kun baatiirraan birrii meeqa kaffalan bitee itti kenne mee kana caala maal si godha haarsaa jaalalaaf kaffalatte haarsaa jaalalaa maal kaffaltaa miti maallaqaa fi dhugaanii mucatti kanan durumarraayyuu oguu namni hoy hoy jedhee ishii jala deddeemu kanan dasnan jenne ture ammallee immoo ishiinuun kunoo jarjaraa jirti. Bineensa wayaa afaan ishii buusuuf ta'e rabbiin kan ishii jarjarsaa jiru bakka takkan teessu jedha bermiilli lafan qabatu mucatti kaanii kan faana deemtee wallaaqti kaanii kan faana waltumti sababa ishii kun guutuun kunoo ijoolleen daa'imti duudaan waa takkan beekne kunoo isaan ilmooyyansaa kun xixiqqooleedha daa'imni kun maal beektime hamaa fi gaarii isaa iyyuu hin beektu ijoolleen kun abbaarraa adda ba'anii guddatu qabanii yaa uummata keenya haadhaan meeti abbaan keenya jechuun oolanii ijoolleen kun immoo jecha haadha kana qabatanii boru yoo mucattiin kun abbaan keessan akkana jettee guddiste abbaa isaaniillee ni jibbanii aga fedhesto abbaa isaanii soqaniillee yoo argatan jaalala abbaa fi bakka abbaadhaan hin qaban abbaan keessan gadheedha akkana dubartii faana nanagatee deeme jettee mucattiin kun isaanii himu oolti dhugaa jirtus immoo kan mul'ataa jiru kanuma dhuguma ijoollee isaa bittimsee mucattii boosee harqitee kunoo kilorooksii dhuga jettee of ajjeesa jettee jennaan inni nafsiin ishee agabadu jedhee fuudhe malee amma wal jaalatanii wal beekanii wal madaalanii wal qoraniitu ijoolleen kun laa bakka nafsumti ishii hin bayiniif fuudhe kunoo jireenyi isaa baxabbaxame mucaan shaaraarra ciisa kun amma iddaaraa keessa ciisa manni inni keessa jiraataa ture warri asii ni beeknanu isiniin kunillee aga warra asii kana mana keessa beekuu baattan viidiyoo ni agartanii wallaahi haadha manaasaa sana gaafa ilmoosaa duraa ishiin deessu akkaataan inni itti mana godheef akkaataan inni itti algaa gaarii biteef maaliif kuni guutuun ishiidha ishii madaalaa yuuka nama hayyuudha nama kabajaa jaarsaa qabdu nama waan jaarsi jedhe guutuuf ishiin kunoo itti heerumte kabajuma jaarsa jedhamu tokko kan jiru akka nama shanyii hin qabne akka nama kunoo saba badaa keessaa gabbayee kuni nuho ijoolleen keenya safuu fi duudhaa qabdanii ijoolleen hin beektanii wallaahi namni keenya kun adaba guddoo qaba bara abbaa manaatiif abbaa faati keenya oguu wallolan nama isaan dhagaa namaan baanii ganna araarsaa jedhan yoo waan guddoon isaan mudate malee loluma isaanii namni dhagaa kun baatee sooshaal miidiyaa irratti ilma dhiiraa ilkeerraa cabsite dubartii deemte kunoo kaballaan dhoofti kaanii kan wali oofti isheen ani namtichuma faana oguu ciiftu dhugaa waaqaa rabbinaaf haadhiisuuti dhidhiitaanii isa tumaanii ta'uun ooltu maaliifiyyuu yoona akka nama digirii ulee fi abaarree arrabaa qabu arraba dheeratti mucattiin kun wallaahi maali akkashii akkana ta'uun kun maali yaa uummata keenyaani baay'ee mataan kiyya na dhukkubaa jira dhugaa maaliifuu mucaan kun akkas ta'uu nama hin qabnedha haga badhee yoo balleesse ilmi dhiiraa akkana ta'uun qabu dhugaa kuni guutuun maaliif inni immoo kana guutuu akka godhuuf haadha manaa qofa osoo hin taane ilmoonsaa sunuu garaa nyaatti keessattuu ilmoo lammataa sana sirriitti hin agarre inni asirratti innillee badii guddoo qaba jarjarsuun hin barbaachisu akka fedhe haa fuudhu waan fedhe haa godhu tasgabbaa'ee namni kunoo jiruunsaa amata meeqa itti dadhabe mana lafa arabaa kana shaffatee hojii arabaa kana ija keessa laalee fidee ishiinillee akkanumatti amata meeqa hojjetanii jedhan kunoo bilaashatti akkana bittimsan jiruun illee ni dhufte ammallee kan xiqqoo na yaaddeessu ammas akkas ta'ee mucaan kun ishiinii argatamuun argatu magaalaa guddoo kana keessa eessaa nama argattume nama kana akkam jedhee argata eessatti argata yoo ishiin asan jira jettee hin dhufne akkamiin argata yaa rabbii kiyyati na baasi yaa rabbi du'aayuma godhaafi malee
dhiira dhalaan sin obboleeyyan keenya qaalii du'aa aguudhafi waqqa rabbiin mana isaanii diigame sana tokko haa godhu. Rabbiin mana isaanii sana walitti haa deebisu jaalala isaanii kabajaa isaan walii qaban jedhaati du'aa aguudhaa baqa kuni qiyaamaa guddoo bu'aa jira bara. Ani waanuma jedhu wallahi ummata Yemen kana keessatu mataan qawsiidha jedhan amma namni bishaan Yemen kana qammasee maraataadha jedha jechaa ture. Kunoo Ayyuun kunoo bishaanuma biyyaa sana dhugdee guddattee adabaan haadhaaf abbaan eega guddisanii maa gaala feenxaa taatee jedha bara. Silaa maallaqaa jennaan bakka harkaa fixxe waa takkan qabu mucaan kunoo. Amma ammoo maaltu ishee hafee lubbuu isaa baasuuf ta'e maal beekaree lubbuun shiyyuu nafu jedheen immoo shiidhaayyuu sodaataa jira. Gara Yemen deemaa jira jetti. Yemanii maal goota maaloo tasgabbaa'ee taa'e intala koo. Wallahi ani maalibboo kana osoon isaan beekuu baadhee jedha bara. Warra kana osoon beekuu baadhee warruma Said kana osoo beekuu baadhee naaf wayya nama beektaniif illee osoon taane namnumti hin beekin hogguu akkana qisaasa'ee shaaraarra taa'ee baala kan akka re'ee dheedu garaa siniin nyaatu. Mucaan iddoo guddaa ture akkana sharafni isaa gabbu'e. Rabbiin egaa kana guutuu isaa laaleellee Rabbi ishees garaa laaffisee fi wal bira taa'anii osoo walitti dubbatanii yoo dubbiin kun taate dubbii kana dubbatanii ifa walii himanii yoo waliin ta'an yoo waliin ta'an adda bahanii akkuma nama kamiiyyuu too jiraatanii ani natti tola dhugaa waaqa maaliifuu mucattiinis akka miidhamtuun fedhanii maal dubartiidha obboleettii qabnaa nuti haadha qabnaa haati keenya dubartiidha nuun kun illee immoo warri ilmoo qabdan waa'ee mi'aa ilmoollee ni beektanii haadha jechuun inni ulfaata. Ishis warri ishisuun ta'anii yoo ilaalanii inuma cinqamanii inniin kunoo ilmi dhiiraa kan yeroo dhiirti kun akkana dhiitee nama gatee deemutti akka dhalaa garaan dadhabee magaalaatti zooru kana rabbiin isuma kana garaa isaa laalee wallahi walitti isaan deebisu jedha du'aa'ee godhaaf ani waan baay'ee iyyuu qaaquu hin dandeenyarra baay'ee na dabbares baay'ee natti dhaga'ames dhugaa qawusii mucattuma qawusii kanaan sababa qawusii kana kan dubbiin kun guutuun dhufte. Ayyuu kanas bakka inni rabbiin ishee asirreessu malee waan inni ishiidhaan jedhuun qabu ani durarraa dubbadhi keessan akka amantaa keessanitti namni Saidillee sumayyaallee waliin haa ta'an jettanii hawwii qabdan arrabsoon isoon ta'in bakka amma du'aa'eedha kan isaaniif fayyadu jechaadha. Keessan hunda koomantiin naa barreessa yaada keessan immoo Saidiin illee gorsaanii warri itti dhiyaattan nu daran ni jirtu ta'a hiriyoottan isaas yoo ta'e gorsaanii jechuu barbaada. Mucaan kun suusii kanaan eegallaan shijaaraa eegallaan namni jimaa kana eegallaan wallahi kalaas kaayyoo isaa takkatti dagataa jechuudha. Keeriidha rabbi waan inni jijjiiriin hin jiru rabbumatti haa boonyuu siniin jedha. Uummata keenya galatoomaa jiraadha bakka jirtanitti nageenyi isin haa qaqqabu siniin jedha.